suuraa yaadannoodhaaf itti kenneetu qabdiidha. Suurattiin bira teessi. Isheen immoo yaadannoo suurattii masana ilaalaa akkas ta'ennaan akkas ergiti, akkas ta'annaan akkana ergiti, maaltu ta'annaan maal ta'utti maal qabdii suuraadha. Yaadannoon suuraadha. Yeroo kana keessa silaayyuu wanti nama awwaaxxa'u maalidha beektu? Suuraa maalii cicciranii qophaa jiraachuudha. Fageenyarra jirta taanaan qoccicci kukkuti. Fageenyarra jirta taanaan immoo gubi. Maal si godha reessi guba malee? Inde maal si godha? Namichi humaa si godha. Kana ergii sana badee kana badee yoo xixinnoo ergiteen xinnaatte maal ergite amma naa damoosni keewu waan ati ergite moo maal jiru Itoophiyaan beektu kun kanaan maal goona amma ni kanaan maalin godhaa ittiin hin daakamoo ittiin hin ijaaramoo irraa hafee na jiraachisamoo maalidha bakka ati bultee qaat liqeeffattee faa ergitaa keessattuu ijoolleen faa jiru taanaan moo akkasitti gubattu makaraa keenyaaf tachuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa ku galata waaqaa ta'u baay'ee jiraattanii waan akkasii yeroo baay'een ta'a jechuudha. Dhiirrillee al tokkoon kukkuta yeroo tokko dhiirota kukkutanis argeen beeka. Dhiironnillee maaliif kukkutu seetan gadi ba'anii yeroo isheen bilookii gootu yeroo isheen isa dadhabdee birrii ergitee dadhabdee amala isaa dadhabdee itti ergitee hojjechuu diduu itti ergitee bituu diduu itti ergitee jijjiiruu diduu itti ergitee ijaaruu diduu bakka isa booda bilookii isa nyaachisti. Bilookii isa nyaachisti. Inni immoo maal godhare akka waan suuraan ishii ciccitee isheen isa achumaan ciccittu akka waan gaafa suuraan gubatu innillee isheenillee gubattutti gadi ba'ee suuraa jira. Gadi ba'eetu suuraa guba. Ishee gubuusaati. Akkasuma dubartoonnis kun akka ishee amma hin kukkutu suuraa. Yeroo baay'ee yeroo isaan suuraa kukkutan hin arginu. Isaanis nagamu bakka hin gamteefi bara. Hin gamte. Ila qobaatti boo'anii dadhabanii asfanii kootu ilaaladhu gasa dhumaa ta'anii suuraa ishii biliqqa godhanii dika dhaabsisu. Gara kuteessa moo gara balleessa re'ee horadhani. Amma biyya Arabaa deemee nama amma fakkeenyaaf biyya Arabaa kana keessatti eenyu zanaa jedhamee ilaala. Ijoollee warra humaa akkama singilii ta'anii jiraatamu warra ani jaalalleen qaba maaliin qabadhanitu firiidamiidhaan jiraata. Kamtu firiidamii kamtu rafee bula kamtu taa'aa bula kamtu boo'a kamtu guyyaa tokko boo'e guyyaa tokko gammada kamtu guyyaa tokko suuraa gurraachesse kamtu guyyaa tokko immoo my love jedha. Jiruu takka bulluqa keessaaf kaa takka qorraa keessaaf kaa takka bulluqa keessaaf kaa takka qorraa keessa kaa warra akkanumaa firiidamiidhaan jiraatan garuu akkuma itti tole akkuma qorra keessa jiraatan iddoo barbaadan bashaa'aa oolu bakka. Biyya Arabaa naataan kanatu nama baasa. Keessa amma immoo mataa keessa irraa luqqaa. Mataa keetu sirraa luqqaa jechuudha. Dhugaa waaqa. Maaliif biyya keenya keessatti jechuudha. Jireenyi baay'ee qaalaadha dhugaa waaqa. Waan hojjetamuu fi waan nyaatamuu fi waan godhamuu fi galiin fardaaf lafadha. Kana sinuu beektu. Kanaafiyyuu isin amma fakkeenyaaf achi deemtanii mana wayii jalqabdan yoo ta'e ji'a kana bilookeettiin bitaa ji'a kanaan maaliin bitaa ji'a kanaan maaliin godhaa ji'a kanaan maaliin godhaa ji'a kanaan maaliin godhaa jechuu dandeessu. Garuu inni isin ergitan suni isaanii namatti itti ergitu waan biraarra oolchata jireenya isaarra oolchata. Rakkoo baay'ee qaba waan ta'eef uffata bitachuu barbaada kophee bitachuu barbaada uffanni tokko meeqa kopheen tokko meeqa. Mana kiraayii kaffalachuu barbaada. Mana kiraayiin tokko meeqa? Waan bakka ati akkasuma godhaa irraseeta. Walakkaa ishii yoo si bite walakkaatti fayyadama. Nama baay'ee dabarkan akkatti nyaatame. Yoo ishee nama fageenyaa fi kana dhibba tokko bitaa kana maal bitaa ittee walakkaa bituuf. Maali manni sun hin dhumuu jedhu. Manni sun yoomuma dhumaa itti isheenis. Inni walakkaa birritti fayyadame walakkaa immoo ittiin bita. Maalirraa achuma gaa qocaadha achuma qoca hin siqu. Kanaafuu ati immoo humaa biraan qabdu taanaan fataa itti jirta taanaan waan si rakkisu hin jiru taanaan waan umtuu hin jiru taanaan riilaaksiidhaan waan dhumaa hojjetatta.
yeroo baay'ee namni nama barbaachisaa jedha namni tokko tokko. Namni nama barbaachisa garuu akkanatti sin barbaachisu. Achi teessee gubataa itoo ijaan hin argin otoo maaliin godhin naa hojjetanii parsantii 2-3 yoo argamtedha. Inni kaan bara isaa gubee jireenya isaa yeroo gubu argaa oolla. Isin immoo bara kana keessa immoo warri ammallee akka kanaan xamadamtanii jirtanii ganaa waggaa kana fa'aa boo'uuf qophooftan jirtu. Amma fayyaadha, amma sirrii hojjeta. Waggaa kana fa'aa boo'uudhaaf, waggaa kana fa'aa waan ta'e dhufuudhaaf namni baay'een keessa hin jirtu. Maaliif ibiddi yoo nama tokko irra bubbu'e malee gubaasa namni hin argu. Hin shakkamu. Yoo hin shakkiin garuu hin ta'u. Shakkuun baay'ee wajjibbuu miti bara. Amma fakkeenyaaf namni tokko mana qusaa qollofee ka'eetu balbala kana qollofee ka'ee bu'ee iddoo sana ga'ee maani qollofeera moo qollofe deebi'ee ilaala. Shakkuudha kun. Kun amma shakkuu jechuun irgixeenyaa jedhamudha baqa. Mirkaneeffachuu. Yookaan immoo fakkeenyaaf warri magaala keessa baay'inaanii magaala keessattuu kondominiyeemiidha yoo ta'e immoo bishaan baay'inaan bishaan fa'aa shakku. Ibsaa sokkeetti. Maaliif bishaan kun akka carraa dhufee gadi nam'ee taanaan bakki isaa alarra jira taanaan kondominiyeemii sana baxabbata. Kee gadi darba waan ta'eef. Kanaaf serious deemanii ka'aniifaa deebi'aniitu shakkanii deebi'aniitu mirkaneeffatu. Yoo mirkaneeffatanii kanaafiyyuu ani maal isiniin jedha seetanii erga yeroo ammaa kana keessa irratti of hin gatiinaa. Nama jaallattan sana yeroo baay'ee immoo jaalallee fi hiriyaa waan akkasii abbaan manaallee baay'ee nama nyaata. Irratti of hin gatiinaa, hin amaniina. Shakka maara koo qaba shakkuun akkoo jibbuu miti bara. Shakkuu jechuun qorachuudha. Shakkuu jechuun akka mirkaneeffattuuf irra deddeebitee akka laaltudha malee zaffattee bakka akkuma waan maalidha wanti nama jalaa hin baane wayii akkama fakkeenyaaf teessoo taa'inaa siin jedhanii hin cabaa maaliin jettu hin teessamni akkanatti irra hin taa'inaa nama. Dhugumaadhaan siin hin jedha. Shakka duubaan ilaalchifadhaa qorachiisadhaa namatti ergadhaa. Keessattuu gaafa mana wayisii ijaarate waasii hojjeta taanaan nama kee biraan dhabii obboleessa kee illee haa ta'u yookaan obboleettii kee haa ta'u yookaan waan ta'e nama sitti aanu jira miti maatii kee keessaa hordofsiisi. Yeroo sana inni warri ishii ilaalaa jiru maatiin ishii ilaalaa jiruudha yookaan hin hojjeta yoommoo balleessaa irra ta'e warri kee sitti obboleessi keessa obboleettiin keessa sitti himuun isaaniin olu maaliif bor galtee kan miidhamu sidha galtee kan boo'u sidha waan ta'eef sitti himu. Kanaaf daftee dammaquu keessaa bahuu si wayyaa jechuudha. Erga nama tokko fakkeenyaaf erga du'e maal godhuun awwaalu miti garuu ta'uun du'e na dhukkubsate fa'aa hin yaalu. Namni sun yaaliidhaan nama fayyu ta'e hin fayya. Yoo nama fayyine ta'e maan godhamu. Kanaafidha bara yeroo baay'ee shamarran keenya waan akkasiin itti dhufu shaa godhanii dabarsu. Hoo jedhanii maaliif iddoo madaa isaanii fa'aa akka hin tuqamneef lip godhanii dabarsu. Hin dabarsine gaafa sirra ga'u iddootti dabarfattu dhabda dhufte iddootti boossu dhabda. Shakkuun gaariidha. Dur warri duriyyuu akkanatti waa ilaallataa turaniiru ta'e waa itti himamaa turaniiru ta'e baay'een isaanii mataadhaan gadi nyaataman ture. Ittillee dammaqu. Fakkeenyaaf hattuun qe'ee keessa yeroo seentu yoo itti dammaqxe maal goota irraa buusifattamti akkas jechuudha. Hin dammaqne taanaan garuu guurrattee baddii bakka. Akkas akka hin taaneef irratti dammaquun bareedaadha.